Akkam jirtu hordoftoota chaanaalii Baruuf Tuub har'a kanaan qabadhee isiniif dhiyaadhe barnoota kutaa salgaffaa fiiziksii yuunit 1 jalaa sabtooppikii 1.3 kanaan qabadhee isiniif dhiyaadhe. Innis maal jedhaa? Related field to physics. Kana jechuun hariiroo fiiziksiin fiildota biraa faana kan qabu jechuudha. Fakkeenyaaf maqaa dha'uu dandeessu. Keemistirii faana akkamitti hariiroo inni qabu, akkasumallee baayoloojii faana, akkasumallee ji'ooloojii faana akkamitti kan inni qabu kan jedhu waliin ilaalla jechuudha. Isaan kana faana hariiroo isaanii fiildota kan biroo faana kan isaan qaban jechuudha. Maqaa baay'ee dha'uu dandeessu jechuudha. Fiildii fiiziksiin hariiroo kan biroo faana inni qabu jechuudha. Physics is the foundation of many important scientific disciplines. Some of them are discussed below. Fiiziksiin bu'uura saayinsistoota barbaachisoota jechuudha. Bu'uura saayinsistoota barbaachisoota jechuudha. Kan akka keemistirii fa'aa bu'uura waan ta'eef isaaniif faawundeeshinii ta'a jechuudha. Bu'uura ta'a jechuudha fiiziksiin. Isaan kamiif bu'uura ta'uu danda'a? Keemistiriidhaaf, injinaringiidhaaf, ji'ooloojiidhaaf, baayoofiiziksiidhaaf, akkasumallee ji'oo fiiziksiidhaaf, meedikaal fiiziksiidhaaf isaan kanaaf kan inni ta'u jechuudha. Ol deebinee yeroo ilaallu keemistiriidhaaf akkamitti ta'a kan jedhu ilaalla. Chemistry deals with the interaction of atoms and molecules. Keemistiriin waa'ee wal nyaatiinsa atoomaa fi moolekiyuulotaati kan inni qoratu. Kana yeroo ta'u, haa ta'u malee, however, it is rooted in the atomic and molecular physics. Kana jechuun maal irratti inni hundaa'u? Molecular physics irratti jechuudha. Haa ta'u malee isaan inni ta'u waa'ee atomikii keessatti jechuudha. Atomikii molecular physics keessatti waa'ee fiiziksii kana beeku malee keemistirii kan interakshinii fi waa'ee moolekiyuulaa sana hubachuu hin dandeenyu jechuudha. Kanaafuu keemistiriin fiiziksiin keemistirii keessatti gahee guddaa qaba jechuudha. Fakkeenyaaf ilaaluu dandeessu. Moolekiyuuloonni fi yookiin waa'ee atomii tokko fudhattan ilaaluu dandeessu. Interakshinii sana wal nyaatisa atomii tokko yeroo fudhattan akkamitti isaan interakshinii atomii tokko yeroo fudhattan akkamitti isaan wal harkisanii wal harkisni wayii ni jira wal nyaatisa tokko keessatti akkamitti isaan kan wal harkisan kan jedhu humnoota isaanii sun kan qoratu keemistiriidha, fiiziksiidha jechuudha. Keemistiriidha, fiiziksiidha jechuudha. Kanaaf waa'ee atomikillee waa'ee moolekiyuulaar fiiziksiillee achi keessattidha jechuudha. Kanaafuu fiiziksiin keemistirii keessatti gahee guddaa qaba jechuudha. Injinaringii keessattuu. Injinaringii keessatti immoo most branch of engineering also apply physics. Fiildonni biraanchiin dameen injinaringii baay'een isaanii waa'ee maal godhu? Fiiziksii apply godhu jechuudha. Fiiziksii irratti kan isaan hirkatanii hojjetan jechuudha. Fiiziksii irratti baay'een isaan apply godhan. For example, in architecture. Architecture keessatti immoo fiiziksiin baay'ee bakka guddaa qaba jechuudha. Fiildii injinaringii tokko keessaa architecturein isa tokko. Architecturein fiiziksii irratti isa tokko jechuudha. Baay'ee fiiziksii fayyadama jechuudha. Physics is in the heart of determining structure, stability, acoustics, heat, light, and cooling for building. Kana jechuun ijaarsa tokko irratti jabina isaanii akkasumallee akkamittiin isaan dandamatan qorras ta'e ho'as akkamittiin isaan kan isaan turuu danda'an ijaarsa tokko irratti jechuudha. Akkamitti isaan waan ta'e dandamatan ho'as ta'e ho'afaa qorrafaa kan dandamatan hammamiif turuu danda'a jedhee kan qoratu fiiziksiidha jechuudha. Ho'a isaanii ifa dabarsu moo hin dabarsan kan jedhu garaagaraa irratti isa qorate jechuudha. Ijaarsa tokko irratti illee ijaarsa gamoo gurguddaa kana irratti illee wanni qaba jechuudha. Gahee guddaa qaba. Ijaarsa kanaaf kamtu ta'a? Jabinni isaa hagami kan jedhu jechuudha. Ji'ooloojii keessatti immoo ilaallu. Ji'ooloojii immoo waanni party of geology. Party of geology is the study of non-living party of earth. Ji'ooloojiin maanni waa'ee dachee keessaa qorata jechuudha. Waa'ee lafa kanarra jiran, dachee keessa jiran, dacheerra jiran
paartii dachee kanaa kan inni qoratu warra lubbuu hin qabneef jechuudha inni qoratu. Really heavily on the physics. Isaan kun warra mana siin jedhu kun irra caalaan isaanii maalirratti hirkatu? Fiiziksii irratti jechuudha. Irra caala bakka baay'ee walitti dhiyaatu fiiziksii kana jechuudha. Including radioactive dating, earthquake analyze and heat transfer across the earth surface. Akkasumallee waa'ee raadiyooaktiivii kan qoratan akkasumallee earthquake analyze waa'ee kirkira lafaa kan nuuf qoratan akkamitti hammami kirkirri lafaa kun miidhaa isaa hagamii miidhaa irra geessamuun geessu hin jedhu kirkirri lafaa muudachuu danda'a jedhanii nu ibsuu danda'an isaan kanatu qorate jechuudha hojjeta. Heat and heat transfer across earth akkamitti dachee keenya kanarra akkamitti ho'i kan daddarbu kan jedhu kana afaan nu qorata. Inni itti aanu immoo baayoofiiziksiidha. Baayoofiiziksiin immoo maanni apply biophysics applies a principle and method used in the physics to study the biological phenomena. Kana jechuun baayoofiiziksiin pirinsipilii fi meetodii fiiziksii keessaa fayyadamee waa'ee baayoloojikaalii qorata. Waa'ee baayoloojikaalii maal fayyadamee waa'ee seerota fi tooftaa fiiziksiin fayyadamee waa'ee baayoloojikaalii qorataa jedha. Geophysics immoo maal jedhaa? Geophysics applies the principle and method of the physics to the study of the earth. Innis akkuma baayoofiiziksii tooftaa fi duudhaa sana fayyadameet maalitti fayyadamu sun seera sunii fayyadameet yookiin tooftaa fiiziksii keessaa sun fayyadameet waa'ee maalii qorata? Waa'ee erzii keenyaa qorata jechuudha. Waa'ee dachee keenyaa qorata. Waa'ee dachee irra jiraannu dachee keenyaa kan inni qoratu. Medical physics jechuun immoo inni diagnostic and medical therapy such as X-ray, magnetic resource imaging kana jechuun MRI kana jechuun warreen hospitaala keessatti argaman jechuudha. Isaan kun MRI warreen jennu kun X-ray warreen jennu kun isaan kun warreen mana yaalaa keessatti argachuu dandeessu waa'ee medical therapy kana isaan kana achitti argitu jechuudha. And ultrasonic blood flow measurements involving principle of physics. Egaa isaan kana fiiziksiitu nuuf oomisha jechuudha. Meeshoota kana qoratee akkamittiin isaan nu fayyadan kan jedhu amma X-ray itti ilaalamuudhaaf qaama keenya keessaa wantoota bakka wanti qaamni keenya tokko nu dhukka'u orgaaniin qaama keenyaa keessaa sun sirriidha moo sirrii miti kan jedhu itti ilaalamu jechuudha. Fiiziksiitu nuuf wanni qabachuudha gahee qabachuudha achi keessatti fiiziksiin isaan akkasii keessatti gahee qabaa jechuudha fiiziksiin. Inni itti aanu immoo kee konseptii kana ilaalla. Kee konseptii kana waliin ilaalla. Kee konseptiin immoo maal jetti? Physics is the foundation of many important scientific disciplines including chemistry, engineering, geology, biophysics, geophysics, medical physics. Isaan kun fiiziksiin saayinsota kabirootiif faawundeeshiniidha jedha. Asitti isin ibseen ture. Bu'uuradha jechuudha. Wantoota birootiif. Saayinsota birootiif kan fakkeenyaaf akkamitti akka bu'uura ta'an isinitti himeera. Keemistirii keessatti, injiinaringii keessatti, ji'ooloojii keessatti, baayoofiziksii keessatti akkasumallee fiiziksii, ji'oofiziksii, meedikaal fiiziksii isaan kana keessatti akkamitti akka isaan bu'uura ta'an as keessatti isin ibseen jira. Inni itti aanu immoo maal inni sabtooppikii 1.4dha. Innis maal jedhaa? Historical issues and contributions jedha. Inni immoo maal jedhaa? Walumaa ilaalla jechuudha. Innis over the last few centuries, the growth of scientific knowledge has resulted in the ever increasing specialization and branching of the physics into the separate fields. Kana jechuun jaarraa
muraasa dura guddinni saayintifikii yookiin immoo guddinni saayinsawaa dabalaa dhufeera. Akkasumallee biraanchiin dameen fiiziksii bakka baay'eetti qoqqoodamaa dhufeera jedha. Physics as a development from the resonance to the end of the 19th century in called classical physics. Haa ta'u malee jijjiiramni sun bara jaarraa 19ffaa keessa dhuma jaarraa 19ffaa keessa ture jechuudha. As a development from resonance end of the 19th century. Innis maal jedhama jechuudha. Jaarraa 19ffaa keessa wanni sun jijjiiramni sun jechuudha. Revolution sun classical physicsdha. Classical physicsdha. The revolutionary discovering starting beginning in the 20th century. 20th century transfer physics in classical physics into modern physics. Dhuma 19ffaa keessa jaarraa 19ffaa keessa classical physics jedhamee waamama ture jechuudha. Sana booda immoo revolution sun warraaqsi sun jijjiiramee gara maalitti revolutionary sun naannoo gara jaarraa 20ffaa keessatti yeroo jennu immoo maal jedhamee waamamedha? Gara maalitti jijjiirame? Gara kilaasikaalii fiiziksiin sun gara maalitti jijjiirame? Modern fiiziksiitti jijjiirame jechuudha. Many laws of classical physics have been modified during the 20th century, resulting in dramatic change in technology. Jijjiirama ture jechuudha. Jijjiirama wanni 19 century 19 century keessa wanti yeroo sun 20 century keessa jijjiirameera jechuudha. Haa ta'uti malee dramatic change in the technological society baay'ee jijjiirama guddaadha ture jechuudha. Jaarraa 20ffaa sun keessa jechuudha. Jaarraa 20ffaa keessa jijjiirama teekinooloojii adda addaatu argame jechuudha. There are many scientific wars throughout the scientific contribution revolutionized physics over the last few century. Some of most famous one are discussed below. Jijjiirama sun warreen fidan jechuudha. Jijjiiramoota warreen sun akkamitti akka dhufan jijjiiramoota sun saayintistoota waliin ilaalaa jechuudha. Akkamitti gara sanaatti akka dhufan kilaasikaal fiiziksii irraa gara moodernii fiiziksiitti akkamitti akka dhufan jechuudha. Inni tokkoffaa irratti argamu Galiiloo Galiileedha. Galiiloo Galiileen 1564 haga 1647 kan addunyaa kanarra jiraate. Innis maanni inni hojjete Galiiloo Galiileen lammii biyya Xaaliyaaniiti. Lammii biyya Xaaliyaaniiti jechuudha. Galiiloo Galiilee was an Italian astronomer, physics and engineering. Lammii biyya Xaaliyaanii ture astronomerii jechuudha. Astronomer jechuun waa'ee hawaa keessatti kan qo'atu jechuudha. Akkasumallee fiiziksii fi engineering jechuudha. Fiiziksii waa'ee fiiziksii kan qo'atu jechuudha. Fiiziksii akkasumallee engineeringii ture jedha. Galileo has been called the father of the observation astronomy. Maal jedhamee waamama jechuudha. Galiiloon abbaa observational astronomy jechuudha. Jalqaba astronomy kan waa'ee astronomy kan kaase jechuudha. The father of modern physics, the father of akkasumallee maal jedha? The father of modern physics jedhamee waamama. Eenyu? Galiiloo Galiileen jechuudha. Akkasumallee the father of scientific method. Father of scientific method jedhamee waamama. Akkasumas the father modern science. The father modern science jedhamees waamama. Isaan kanaan waamamu jechuudha. Galiiloo Galiilee. Father of observation of astronomy, father of modern physics, father of scientific method
father of scientific method, father of modern science. It was Galileo Galileo the first studied the solar system and the universe using telescope. Galileo Galilean maanni kan inni qorate yeroo jalqaba inni qorate eenyudha isadha jechuudha. Waa'ee solar system. Galileo Galilee jechuudha. Waa'ee solar system kan inni qorate. Akkasumallee maaliin fayyadameeti jechuudha. Maal fayyadameeti qorannoo isaa sun teleskooppii fayyadameeti jechuudha. Teleskooppii fayyadame. Galileo Galileen walumaa galatti kana fakkaata. Innis kunoota jechuudha. Galileo Galileen. Galileo Galileen nama kana jechuudha. Nama lammii xaaliyaanii. Inni itti aanu immoo Isaak Niwutoon. Isaak Niwutoon kun immoo 1643 haga 1727 kan addunyaa kanarra jiraate. Sir Isaac Newton also was English mathematician, physicist, and astronomer, theologian. Kana jechuun theologian yeroo jennu and author. Isaac Newton lammii biyya Ingilizi. Lammii biyya Ingilizi jechuudha. Innis maalidha? Maatimaatikshaanii fi fiizistii akkasumas astiroonomii fi teolojiyaanii fi akkasumallee awutarii. Kana jechuun barreessaas ture jechuudha. Isaak Niwutoon kun barreessaa biyya Ingiliz ture jechuudha. Awutarii yeroo jedhu teolojii fi awutarii isaan kana jechuudha. Hojii maatimaatikshaanii ture, fiizistii ture, astiroonomerii ture, teolojiyaan ture akkasumallee awutarii akkasumallee barreessaa biyya lammii Ingiliz ture jechuudha. He is widely recognized as one of the greatest mathematicians and the most influential scientific of all time jedha. Kana jechuun maatii keessatti baay'eedha kan inni gahee guddaa nu godheera jechuudha maatimaatikshaanii keessatti. Akkasumallee most influential scientific all the time. Akkasumallee saayinsii keessatti saayinsistoota keessaa influensii guddaa gahee guddaan taphate Isaak Niwutoon jechuudha. Saayinsistoota keessaa. He developed the principle of modern physics. Akkasumallee modern physics hanguddise eenyudha? Isaac Newton jechuudha. Including law of motion and the credits as one of the greatest mind of the 17th century, making him key figure of the scientific revolution of this century. Isaac Newton is famous for his law of motion and gravity. Waa'ee wanni century 17 keessa jechuudha. 17th century keessa the greatest mind ture jechuudha. Nama baay'ee cimaa, nama sammuudhaan baay'ee cimaa ture jechuudha. Akkasumallee scientific revolutionii amma irra keessa jirru jechuudha. Saayinsii amma keessa jirru, century amma keessa jirru kana keessatti qulfiidha ture jechuudha. Gahee guddaa taphateera jechuudha. Gahee guddaa nuuf kenneera jechuudha. Amma saayinsii amma irra jirru kanaatiif eenyu? Isaak Niwutoon jechuudha. Century 17 jaarraa 17 keessa immoo nama baay'ee cimaa fi great mind jedhamee beekama jechuudha. Akkasumallee saayinsii amma irra jiru kanaaf, fiiziksiin amma irra jiru kanaaf gahee guddaa kan taphate isadha jechuudha. Isaac Newton is famous for his law of motion and gravity. Akkasumallee seera sochii fi akkasumallee seera harkisa lafaa irratti isaan beekama jechuudha. Kanaanuu beekama jechuudha. Eenyu? Isaac Newton. Innis kana fakkaata jechuudha. Suurri isaa asirratti argatan Isaac Newtonii jechuudha. Inni itti aanu immoo eenyudha? Mikaa'el Faraday. Mikaa'el Faraday immoo
1791 haga 1867 addunyaa kanarra jiraate. Michael Faraday was an English scientist. Michael Faraday lammii biyya Ingiliz ture jechuudha. UK isa jennu yookiin immoo Ingiliz kan ture jechuudha. Scientistii biyya Ingiliz jechuudha. He contributed the study of electromagnetic and electrochemistry. Waa'ee maaliitiin inni qorate? Waa'ee electromagnetismii fi waa'ee electrochemistry'ti. Eenyuun inni qorate? Michael Faraday jechuudha. His main discovery including principle of underlying electromagnetic induction and diamagnetism and electrolysis. In general, Michael Faraday changed the world with magnetic. Manni waa discover nu godhee waan inni nu argate principally electromagnetic conductor. Waa'ee electromagnetic conduction jechuun warreen elektiroonii daddabarsan jechuudha. Akkasiiti. Diamagnetism fi akkasumallee electrolysis inni nu argate jechuudha. In general, Michael Faraday changes the world with magnetic. Akkasumallee waa'ee magneetii irratti waa baay'ee nuuf argateera jechuudha. Addunyaa kana jijjiireera jechuudha. Electromagneetii fi irratti akkasuma magneetii irratti electrolysis irratti kan inni argate jechuudha. Addunyaa keenya kana nu jijjiireera jechuudha. Innis maal fakkaata? Suurri asirratti argitan waa'ee Michael Faraday jechuudha. Inni itti aanu immoo James Prescott Joule. James Prescott Joule jechuudha. Inni immoo 18 haga 1889 addunyaa kanarra jiraate. Innis immoo lammii biyya Ingiliz jechuudha. Akkasuma innis akkuma Michael Faraday jechuudha. Akkuma Michael Faraday innis inni immoo fiizistiidha. Fiizistii waa'ee ni qorate jechuudha. Akkasuma mathematical and Browin jedha. Brouwer mathematician and Brouwer. Mathematicaalii fi akkasumallee Brouwer kan jettu kun immoo wanta wayinirraa oomishamu wayii kan oomishu jechuudha namichi kun. Wanta wayinirraa oomishamu kan oomishudha jechuudha. Joule studies the nature of heat. Akkasumallee maaliitiin qorate? Waa'ee uumamaa ho'iinsa uumamaa isas qorateera jechuudha. And discover its relationship to mechanical work. Akkasumallee relationship yookiin immoo hariiroo mechanical workis qorateera jechuudha. This led to law of conservation of energy. Kunis waa'ee maaliiti? Waa'ee conservation of energy jechuudha. Conservation of energy garagaa jecha isaas ni haaraa ta'u iyyuu malee fuulduratti ni barattu jechuudha. Asuma keessatti jechuudha. Waa'ee boqonnaa 4 keessatti work energy power kan jedhu keessatti barattu jechuudha. Jechi isaa haaraas ni ta'e. Joule's work helped lay to foundation for the first 3 laws of thermodynamics that describe how energy in our universe is transferred from the one object to another or transferred from one form to another. Akkasumallee waa'ee seerota 3 thermodynamicsii keessaa nu ibseera jechuudha. Eenyu? James jechuudha. James Prescott Joule jechuudha. Waa'ee kanaa nu ibseera jechuudha. Akkasumallee akkamitti ho'i yuunivarsiitii keessa yuunivarsiitii irra jirru kana keessa ho'i qaama tokkorraa gara qaama biraatti kan inni darbu akkamitti tiraansfera kan inni ta'u nu kaa'eera jechuudha. Nu ibseera jechuudha. Innis kun suuraa asirratti argitan kana fakkaate jechuudha namichi kunis. James Prescott Joule kun
Prescott ijoolleen kun jechuudha. Inni itti aanu immoo Marie Curie'dha. Marie Curie'dha. Marie Curie'n 1867 haga 1934tti kan ishiin addunyaa kanarra jiraatte. Marie Curie was a Polish-born French physicist and chemist who was conduct pioneering research on radioactive. Dubartii lammii Poolish jechuudha ishiin. Marie Curie'n kun dubartii lammii Poolish jechuudha. Kan ishiin dhalatte French jechuudha. Akkasumallee maalidha? Fiizistii fi keemistiidha jechuudha. Nama lammii fiizikii qoratuu fi keemistirii qoratudha. Waa'ee riisarchii raadiyooaktiivii irra kan ishiin qoratte jechuudha. Waa'ee raadiyooaktiivii kan ishiin qoratte. She was the first woman to win a Nobel Prize for the discovery of discover the elements polonium and radium. Polonium and radium kan jedhu kana argattee kan ishiin discover gooteet kan ishiin Nobel Prize fudhatte jechuudha. Badhaasa Nobel Prize kan jedhamu kan ishiin fudhatte dubartii yeroo jalqabaatiif jechuudha. Ishiinis kan ishiin dhalatte eessatti French keessatti ishiin dhalatte. Akkasumallee fiizistii fi keemistiidha jechuudha. Ishiinis akkuma asirratti argitan yeroo jalqabaatiif Nobel Prize fudhatte jechuudha. Ishiinis maali ishiin fudhatte discover kana nu godhe raadiyemii fi poloniumidhaan jechuudha kan ishiin argatte. Kanaan ishiin Nobel Prize fudhatte. Suuressis kun asirratti argitan kana. Inni itti aanu immoo addunyaa keenya kana jijjiireera kan jechuu dandeenyu Albert Einstein jechuudha. Nama baay'ee cimaa genius jennee nama waamuu dandeenyu jechuudha. Isiniif haaraan ta'u jechuudha Albert Einstein jechuudha. Fiiziksii gaafa maqaa dhooftan Albert Einstein sammuu keessan keessa dhufa jechuudha. Fiiziksii irratti baay'ee cimaa nama geniusii ture jechuudha. Geniusii jechuu dandeenya jechuudha. Baay'een isa dinqisiifadha jechuudha. Ani karaa jechuudha. Nama baay'een isa dinqisiifadhudha. Saayinsistii gaafa maqaadhaan sammuu keessa kan dhufullee isadha jechuudha anaaf. Albert Einstein was a German born in theoretical physics. Lammii biyya ani dhalate keessatti Jarman keessatti jechuudha. Akkasumallee waa'ee theoretical physics jechuudha. Theoretical physics namichi kun jechuudha. Lammii biyya Jarman ta'e waa'ee theoretical physics inni qoratu. Waa'ee theory physics inni qoratu jechuudha. Waa'ee theory physics inni immoo maal jedhamee waamama? Theoretical physics jedhamee waamama jechuudha. Namichi kun theoretical physics jechuudha. He widely acknowledged to be one of the greatest physicists of all time. Kunoo isin mirkaneessuu danda'a jechuudha. Yeroo hundallee greatest physicist kan jedhamu Albert Einstein jechuudha. Greatest physicist of all time jedhama. Baay'ee cimaa nama dandeettiidhaan guddaa ta'e jechuudha. Genius jechuudha. Einstein is known for the developing the theory of relativity. Waa'ee maalii godhee anni nu guddise theory relativity nu guddiseera jechuudha. But he also made important contribution to develop of the theory of quantum mechanics. Akkasumallee waa'ee wanni theory quantum mechanicalii develop nu godheera jechuudha. Akkasuma waa'ee relativity akkasumallee theory of quantum mechanics develop nuuf godheera. Innis kunoo kana fakkaata. Suurri isaa asirratti argitan kun Albert Einstein. Nama boombii uumedha jechuudha Albert Einstein. Inni itti aanu immoo exercise 1.3 dha. By the way, Albert Einstein wanni biraa seenaa isaa biraa kitaabota biraa irraa argachuu dandeessu. Gadi fageenyaan jechuudha. Isin barbaachisa dubbisuudha qabdu jechuudha. Seenaa namicha kanaa nama baay'ee cimaadha. Inni itti aanu 1.3 dha. Mention some other well-known historical contribution in physics and describe their role.
kana waliin hojjenna jechuudha. Seenaa fiiziksii kana keessatti akkuma isaan kana maqaa isaanii akka Albert Einstein akkasumallee Marie Curie akkasuma Michael Faraday, James Prescott Joule, Isaac Newton, Galileo Galilei akkuma isaan kana seenaa keessatti gahee qaban, gahee keessatti gahee guddaa qaban tarreessii jedha. Histirii keessatti gahee guddaa qaban akkasuma fiiziksii keessatti dhufaatii fiiziksii kanaaf teekinooloojii amma irra geenye kanaaf kan biroo tarreessuu dandeessu jechuudha. Kitaabota biraarraa dubbistanii yoo isin barbaachisa ta'e isiniin fida jechuudha deebii kana kan ta'an. Kunoo laalachuu dandeessu jechuudha. Isaan kan biroo fakkeenya ta'uu danda'an. Archimedes. Archimedes is the greatest science of the ancient time. Archimedes saayintistii bara durii keessaati. Nama isa tokko jechuudha guddaa saayinsistii guddaa kan ture yeroo durii keessa jechuudha. Isa kana paawus gootanii dubbisuu dandeessu jechuudha. Akkasumallee Johann Kepler waa'ee raadiyeeshinii astiroonoomii keenyaa kan qorate isadha jechuudha. Akkasumallee kan biroo maqaa dhahuu dandeessu. Ernest Rutherford. Isaan kan maqaa dhahuu dandeessu maal akka qoratan kana ta'uu danda'a jechuudha. Isaan kana paawus gootanii viidiyoo amma kana paawus gootanii dubbisuu qabdu jechuudha. Archimedes maal akka hojjete, Johannes Kepler maal akka Johannes Kepler maal akka hojjete asirraa ilaaluu dandeessu. Maal inni Johannes Kepler maaliin discover nu godhe elliptical pathii deemuu ishee jechuudha. Wanni keenya pilaaneetii yeroo mooshin gootu yeroo sochootu yeroo naannoftu pilaanetoonni elliptikaalii ta'uu ishii discover nu godheera jechuudha. Raashford immoo maal inni Rutherford ifama Raashfordin jedhe egaa ifama naa godha. Ernest Rutherford inni immoo maaliiti father of nuclear chemistry and nuclear physics. Innis maal godha waa'ee atomic nuclear jechuudha. Waa'ee pirootoonii atomic nucleusii waa'ee pirootoonii faanuu argate alpha paartikiliin jiraachuun beetta paartikilii akkasitti adda nu baaseera jechuudha. Isaan kanadha. Isaan kun gahee guddaa qabu jechuudha fiiziksii keessatti, histirii keessatti, seenaa keessatti gahee guddaa qabu. Kana viidiyoo isaa paawus gootanii barreeffachuu dandeessu jechuudha kan biroo. Inni taan immoo kee konseptiidha. Revolution discovering starting the beginning of the 20th century transformed physics from the classical physics to modern. Revolution warraaqsi kun gara kamirraatiin jijjiirame jammana eegala jalqaba jaarraa 20ffaa keessa kan inni eegala revolutioniin kun innis gara kamitti inni jijjiirame classicalirraa gara modern physics itti inni jijjiirame. Many of classical physics have been modified during 20th century. Unmodified ta'an kan isaan jijjiiranii gara modernitti kam keessadha? Jaarraa 20 keessa jechuudha. Resulting in dramatical change in technology, society and our view of university. Kun immoo maal fide? Wanni jijjiirama teekinooloojii fide akkasumas soosaayitii keessatti illee fideera. Akkasumallee yuunivarsiitii keenya kanaaf ilaalcha nuti qabnullee nu jijjiireera jechuudha. Viidiyoon har'aaf qabadhe kana fakkaatti. Viidiyoo itti aanutti hanga walitti deemutti nagaan turaa isiniin jedha. Viidiyoo itti aanutti anaan qabadhe isiniif dhiyaadhu. Samarii boqonnaa tokkoo fi akkasumallee kuweeshinii yuunitii dhumaasaa akkasumallee gaaffii boqonnaa dhumaa kanan qabadhee isiniif dhufu ta'a. Erga isa xumurree immoo gara boqonnaa lamaatti kan ceenu haga sanaatti nagaan naa tura. Boqonnaan lammas maal jedha? Yuunituun maal jedha? Fiizikaal kwaantitii jechuudha. Fiizikaal kwaantitii kan jedhu walitti deebina jechuudha. Ergan samariisaa fi
yuunitii boqonnaa kana gaaffii isaa erga fixee booda jechuudha. Egaa sanaatti nagaan turaa isiniin jedha. Dhumarratti waan isiniin jedhu viidiyoo kana laayik gochuun dagatiina. Akkasumallee chaanaalii kana sabiskiraayib godhaa. Maaliifii sabiskiraayib yeroo gootan viidiyoon haaraa yeroo hin galakkisutti viidiyoon tokkollee isin darbu hin jiru jechuudha. Akkasuma notifikashinii isin qaqqaba viidiyoo haaraa galakkifame kan jiru. Kanaafuu viidiyoon yeroo hin galakkisu viidiyoon kun isinitti toleera taanaan isin barbaachisa waan ta'eef sabiskiraayib gochuun dagatiina.